Taaf dilbata dhufu magaalaa Finfinnee fi Bishooftuutti haaloo an kabajamaa. Ayyaana galateeffannaa kan ta'e Irreechi nagaan akka kabajamuuf magaalaan Finfinnee qophii xumuruu ibseera. Guyyaa kana mana hanga malkaatti maaltu raawwatama? Kana irratti Hamza Hussein abbaa Muudaa Tuulamaa abbaa Haayiluu Gobanaa dubbiseera. Ganama ka'ee raawwatee buna dhaabbatee re'ee ofii nyaattatee booka bulbulatee diinqatti booka beefatee qeetti immoo gadi ba'ee jirree isaatti irratti amma jabanaa dhaabbatee booka beefatee dacaqii gannaa dandamannee booka biraatti waliin taane jedhee ollaa eebbisee ollaan isa eebbisee amma tuura adeemeedhees ergaa dabarbataa tuuta deemuun alfaanadha. Maaliif tuuta waliin deema? Maaree hoo jechuudhaaf. Maaree hoo jechuun marmaaree bara baraan dagaagee baay'atee horee akkatti walaa garuu caala baay'atee walaa garuu caala. Dhibaayyullee diinqatti hin dhibaafata. Adbaarii qeerratti hin dhibaafata. Biyya nagaanuu godhe uummata baay'ee kana nagaan reeffachiisinuu galchi fafee nu bira dabarsu gaarii nu bira hin dabarsin kan facaafanne magarfanne kunoo nu magarsite fireetti nu goote midhaan kun ga'ee gootaraa namaa guutu warra qotee xindii warra gootaraa dilbiina godhe yaa rabbiin nana jedheet maaree hojjechaa gabbisa jechaa kara malkaa qajeele. Akkamitti deemama mee gaafa gara irreechaa gaafa malkaatti gaafa qajeelan haala kamiin? Amma gaa abbaan irreechaa magaalata hammatee ilillii birraa hammatee dura maaree jedhee calqabaa fi jalaa fuudhanii gargaaraanis haala mijeessan hin jira amma sirraa fuuti hayyolee siiqqee keessa araariyyoo gaafataniin araariyyoo haati siiqqeenyetti araar dammoo araarsaa rabbiin nuu kenne malkaan nu gaayoo jettee jira haala mijeessite akkasii ka'anii wal hordofanii manguddoon biyyaa abbaan gadaa lubni gadaa dooriin gadaa foolleen gadaa foollee sirnaa tartiibwaan akka calqabanii hordofatanii ka'anii qajeelanii malkaa dhangaa malkaatti immoo ammas hin waamanii abbaa malkaa jedhaa hin waama hoo jiraachuu baate galma jira jedha malee barbaadan naqu qophaa'ee gaafa irreechaa sanatti argamuu qaba. Luba gadaa jedhaa akkatti waamee raawwatee tartiiba malkaa kana qaroo saaqanii eebbifatanii gammadanii waliin dacha'an jechuudha. Abbaa malkaa jechuun maal jechuudha mee sana xiqqoo nu hima. Malkaa sana isaa malkaa sanatti bilatee irreessa milkeessu abbaan malkaa isa jechuudha. Geettidha ammoo naanna'ee ilma singaa ilmatti sin darbaa akkatti walirraa fudhachaa dhufu. Gaafa tooraan gara malkaatti qajeelan irreeffannaadhaa fi dubartoonni fuuldura deemuu abbootiin gadaa ittaanuu sabooda dargaggoonni immoo duubarraan hordofuu jedhama. Tartiibi isaa dubartoonni maaliif dura deemu? Tartiibi kun seeruma irreechaa yookiin seera gadaa keessa jiramoo akkam? Dubartiin hangafaa bara. Dubartii wanni mataa dura deemtufi immoo dubartii keessa hin ulfooftee kaasa dhalachuu keenya mataadhaan baanaa moteere. Kan biraa margaa fi ilillii harkatti baadhataniiti gara malkaa qajeelanii sun maal mul'isaa? Marilataan uumaan magree ganna bacaqii gannaa dandamachiisee booqa biraatti ogaa baasee marilataan suni misooma guddaa rabbiin nu godhe gaarii himmatti waaqatifsa. Ililliin sun immoo ililliin takka fuulli ishii tokkichuma. Gara naannoo ishii sana kan dhoote suni koo lakkoofsi 8. Innis waan guddaa sina gadaa guutee waaqni akkaatti ishii hubisila ta'eef yeroo boonoo malkaa bookana keessaan dhabu qabatu malee hin deemu. Malkaa erga bu'anii booda erga irreeffatame booda maaltu jira? Gargaarillee akkatti hin baane malkaa irreeffatanii yoo deebi'an hunduu mirga qaba malkaa qaruu saaqanii seera guutatanii yoo deebi'an gabbisayyoo malkaa buune nagaan baaneedhaati gabbisayyoo kana yeroo ba'ee biyya gabbisee jedheetuma gabbisayyoo kanaan gabbisee akkatti deemee yoo deemu addaan hin bittinnaa'u abbaa malkaa faana xururanii deemee qajeelanii wajjin bakka dirree abbaa malkaa jiru ga'anii yoo kana godhan gaafa barmaatilee fi uumaa waaqatitti jira daalacha qalatee kan irratti daamuti ibsisan gubbaarra fi daalacha san oduu aduun hin lixiin galee raawwatee qala hoo aduun lixiin qalan mijuu manatti godhatan an akka bookaa an akka bulbulaa an akka dhangaa walii kennanitti daraaraa eebbisaan nu saaqanii daraaraa eebbisanii saaqanii fuudhanii waliin gahan kan bara dhufuun nu gahe minaa magarsee nu sifees gootaraan nu gahe gabaa teenya quufa godhe yaa rabbi darmaan nu eebbisi barbaada nu saaqatu turistoo samii torbii waaqaa. Eegamatti garuu akkas yoo xiqqaate qixallee bahu yoo jedhame malee. Yoo xiqqaate sanuu malee olaantummaa PSG fudhataadha. Newcastle galchii afuriin PSG injifata jedhamee hin eegne leenjisaan isaanii Eddie Howe hamma kana waan eegan natti hin fakkaatu. Kilabni kun injifannoo kanarra osoo hin gahin dura waggaa lamaan kana. Ijaaraat ture. Waggaa lamaan kana abbootii qabeenyaa Saawud Arabiyaatiin bitame yeroo sana sadarkaa 19 ture Premier League keessatti dhumarra ture gadi bu'aa jedhame yeroo sodaatanitti isaan kun waggaa lama keessatti taphattoota addaas hin mallatteessisne garuu baay'ee isaanii transform godhanii jijjiiraniiru gamsa isaanii ergasii amma Newcastle kilaba gareen kamiyyuu sodaatu ta'ee jira waggaa 20 keessatti hirmaannaa Champions League yeroo jalqabaaf kan isaan argatanii bara 2003 ture Barcelona wajjin dirree isaan irratti taphatanii 2-0 kan mo'aman ergasii Champions League keessa iyyuu hin galle kun immoo kaleessa injifannoo guddaa yeroo jalqabaaf dirree isaan irratti argatanidha tapha jalqabaa irratti AC Milan waliin qixa bahanii ture amma ramaddii isaanii keessaa garee isaanii keessaa qabxii 4 dursaa jiru. Leenjisaan PSG maal jedhanii isaan amma dirree keessa gaafa sallaalleenu maaltu ta'a jedhanii waan isaanitti bitaa gadi fakkaata. Keessumaa Kylian Mbappeen amanuu hin dandeenye. Mataa raasaa ture amma. Taphataan kun bara kana kilabichaati ba'a jedhamee eegamaa ture gamsa sana argisiisaa jiru isaa dur irraa beeknu jechuudha. Taphattoota jajjaboo gara miliyoona 100 bibbitaman baay'eetu kilabicha keessa jira garuu qabxii argata hin jirani. Ilmi
dursaa taphattoota Newcastle Kieran Trippier baay'ee sadiin qisiifata. Mbaappeetti baay'ee jaallata. Ilmaayyuu abbaa isaa dhiisee erga taphni dhumee tiishartii yookaan uffata Kylian Mbappee uffatee argame jira harkaa fudhateera. Taphataan kunis dhaga'ee kan kenneef natti fakkaata. Leenjisaan isaanii Luis Enriqueen tapha gaarii taphannee jirra garuu galchii kanan eegne kun feerii miti yookaan waan sirrii miti jedhanii. Kubbaatu akkasii garuu kubbaatu akkas. Gama kaaniin Manchester Cityin gara Jarmanii malee RB Leipzigiidhaan 3-1 injifateera. Taphni kun amma daqiiqaa 80 arfaffaatti qixa tokkoof tokkoon turanii achi Julian Alvarez fi Doku taphataa jedhamatu galchii lama lakkoofsa 3-1 Cityin injifachuu danda'e. Dokuun bara kana Rennes irraatii gara Citytti kan makame taphataa baay'ee ajaa'ibaa jechuun ni danda'ama yeroo gabaabaa keessatti. Alvarez illee akkasuma Haalandidha Champions League irratti akka bara darbee ta'a kan hin jirre jechuudha. Cityin taphattoota hedduu miidhamaan dhabee ture. Taphni kunis isaaf qormaata ture garuu milkaa'uu danda'eera. Gaardiolaan kan isaa yaadatta yoo ta'e mo'amuu hin jaalannu. Kun istaandardii keenya miti. Tapha kana mo'achuudhaaf qophoofneerra jedhanii ture akkuma jedhan godhanii jiru. Taphoonni kaanis Champions League irratti kan taphataman jiru. Kanneen ijoo ta'an qofa kaafne kan xumura tarii kaasuu dandeenyu waancaan addunyaa kan 2030 ardii 3 keessatti Afrikaa keessatti illee Morokoo keessatti akka taphatamu garuu immoo Spain, Portugal, gara Laatiin Ameerikaas dhaqee Paraagwaay, Arjentiinaa fi Uruguay keessatti akka taphatamu waan akkasii kun kan irra hin turre. Sababi isaas immoo erga waancaan addunyaa eegalee waggaa 100ffaati. Ammoo qeeqxonni akkamitti akkas ta'a keessumaa waa jijjiirama qilleensaa hojii wal qabatee bakka tokko gaafa dorgommiin qophaa'u imalli deeggartoonni taasisan jira. Namoonni baay'ee sossoo kun immoo faalama qilleensaan jabeessa. Kun immoo imaammatuma FIFA deebi'ee falmaa jedhanii faqee qaaru. Afrikaatti yeroo lammafaaf dhufuu isaati jechuudha. Afrikaa kibbaatti yeroo jalqabaaf kan qopheesse bara 2010 ergasiiti Morokoon carraa kan argachuun ishee waan guddaadha. Waancaa kana qopheessuudhaaf durumayyuu qophii qabu ture mootiin biyyichaa istaadiyoomota gurguddaa ijaarsanii jiru waancaa addunyaa simachuudhaaf jechuudha. Waancaa addunyaa bara 2022 Kaataritti qophaa'e irratti Morokoon biyya yeroo jalqabaaf gara walakkaa xumuraatti darbite taatee turte. Afrikaarraati amma kana carraa qopheessuu argachuun ishees wanta guddaa. Murtiin garee qorattoota dhaabbata biyyoota gamtoomaniin deeggaramuu fi badiiwwan Itoophiyaa keessa qoratu dheerachuu dhabuun mufii ibsaa jiru. Guyyaa roobii kaleessaa biyyoonni egereen garee kana akka dheeratuuf fedha waan hin agarsiisneef ergamni garee kana torban dhufu xumurama. Itoophiyaan durumaa hundeeffama garee kana ergama siyaasa qaba jechuun mormaa turte. Dhaabbileen mirga namummaa garuu mootummaan badiitti himatame qorachuu hin danda'u jechuun ibsu. Mootummaan Itoophiyaa garuu badii akka raawwanne waakkata. Sirna haqa ce'umsa jedhamuunis haqa akka argamsiisu hima. Dhaabbilee murtee biyyootaan mufii ibsan keessaa tokko Human Rights Watchidha. Dhaabbatichatti daayirektariitti aantuu Afrikaa Laatishaa Baader mufii ibsite. Murtiin kun dararaa waggoota muraasa darban Itoophiyaa keessatti mudateerraa kanneen lubbuun hafanii fi miidhaan irra ga'e waan akkaan hamilee isaanii cabsudha. Kun warra badiin isaanii irratti raawwataa jirus ilaallata. Baay'een isaanii adeemsa mootummaan hordofu akka hin amanne komishinii qoratuuf ibsaniiru. Durumaa gareen qorattootaa kun akka hundaa'u duraantummaan kan sosee gamtaa Awurooppaadha. Ta'us booda kana biyyoonni Afrikaa Itoophiyaa bira dhaabbachuun egereen garee kana akka hin dheeranne yaada isaanii ibsanii turan. Komishiniin qorattootaa kun waggoota lama keessa gabaasa lama baaseen Itoophiyaa keessa badiin jajjabaa raawwataa jiraachuu ibse. Kana keessatti mootummaan Itoophiyaas simatameera. Eeguma waliigaltee nagaa raawwates walitti bu'iinsa kan dhaabbannee fi fuula durattis badiin akka itti fufu malu akeektuuwwan eeruun torban kana ibseera. Qorattuun dhimma Itoophiyaatti dhiyeenyaan hordoftu. Dura itti gaafatamummaa mirkaneessuun waan ijoo ta'us gamtaan Awurooppaa booda kana deeggarsa misooma Itoophiyaaf kennu deebisee eegaleera. Kun akkaataa kamiin akka ta'e ifa miti. Gareen mirga namummaa biraa Amnesty International gama isaan miseensonni mana maree mirga namummaa UN fi gamtaan Awurooppaa dhimma namoota walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaan lubbuun hafan itti dhiisaniiru jechuun komate. Kunis waan qaanessaadha jechuun ibse. Itoophiyaan ifatti waan dubbatti qabaachuu baattus dubbimaan mootummaa Dr. Laggasee Tulluu waan dhumirratti waan dubbadhu hin qabu jechuu isaanii Reuters gabaaseera. Gamtaan Awurooppaa kan dhaabbilee mirga namummaa qeeqaa jiran kun gaafa kibxataa deeggarsa doolaara miiliyoona 600 fi miiliyoona 80 Itoophiyaaf kennuuf waadaa seeneera. Kunis waggaa lama dura yeroo waraanaa deeggarsa qabamee ture. Haa ta'u malee deeggarsi bajataa ammallee akkuma qabameetti jira. Kunis adaaduma haalli gaafa fooyyee akka bakkatti deebi'u qondaalli olaantuu dhaabbatichaa dhiyoo Itoophiyaa daawwatan yakkatee ministeera biyya keessaa Ukireen himaniiru. Firaa'ol Balaa gabaasa qabdi. Bulchiinsa Kaarkiiv keessatti kan argamtu gandi Hirooza waraana kanaan dura jiraattota 501 ta'an akka qabdu ragaan lakkoofsa uummataa bara 2020 ibsa. Ammatti haleellaa Raashiyaa tokkichaan namootni 51 du'uun isaanii jiraattota gandichaa keessaa harka 10 kan ta'an ajjeefamaniiru jechuudha. Ministeerri biyya keessaa Ukireen Ihoor Kilimenko akka ibsanitti haleellaan kun kan geggeeffame kaaffee tokko irratti yoo ta'u jiraattonni gandichaa 300 ol ta'an sagantaa yaadannoof jecha bakka sanitti walitti qabamanii turan. Ministeerri ittisaa Ukireen gama isaaniin ergaa fuula Tiwiitarii yookiin X irratti barreessaniin waraanni Raashiyaa shororkeessitootaa jechuun haleellaan kun namni hedduu akka du'uuf jecha beekaa sa'aatii laaqanaa irratti gaggeeffame jedhaniiru. Dabaluunis bakka sana humni waraanaa isaan irratti xiyyeeffachuu danda'an hin jiru jechuun kun yakka hamaa lammiilee Ukireen sodaachisuuf geggeeffamedha jedhaniiru. Haleellaan Horiizaa irratti geggeeffame kun erga waraanni kun eegalee as haleellaa namoota nagaa irratti cuukkoo yookiin immoo michirraas jedhamee beekama. Garbuu akaamee daakame dhadhaan sukkumamee nyaata qophaa'udha. Nyaati kun keessummaafis qophaa'a. Namis akka galaatti qabatee deema. Dubartiin amma seenaa ishee isinitti nuuf jennu garuu nyaatuma biyya keessa beekamu kana biyya alatti baastee gurguruu eegalteetti. Maqaan ishee Hayaat Tubbaa Guyyee jedhama. Turtii BBC waliin taasisteen
maaliif soorata kana akka filatte gaafanneerra. Cukkoon filadhee fi akka malee jaalladha dhugaas akka malee waan jaalladhuuf qofa jalqabe. Nyaanni aadaa cukkoon kun nyaata addaati baay'ee irratti illee hojjetan. Cukkoon ani naannootti dhaladhetti kabaja addaa qaba baay'ee akka malee jechuudha. Cukkoon ormicheerraan daraaraaleen jedhama. Eventii guguddaadhaaf kunoo dubbii guguddoo qabatanii hiikanii yeroo jiran akka milkiititti aannanii fi saddisa deebii yeroo fuudhaaf heerumaallee daraaraadhaan dhiyaata sammallee kunoo namoonni akka galaatitti bakka garaagaraallee fuudhanii deeman duulaaf qabannaan isaa salphaadha. Garuu immoo faayidaan isaa baay'eedha. Namni kun gara biyya alaa deemu biyya dhufe osoo isa hin qabatin namni deemu hin jiru. Sanirratti waan lama furaa jechuudha. Tokkoffaa baay'ee jaalladha waan jaalladhu kan akka uummanni hundi naa beekuuf. Lammaffaa immoo kun namoota biyya dhufanii deebi'an san akka barbaadanitti na argatu. Sadaffaa immoo aadaa sirrii beeksisa. Keessattuu kenna Oromoon hedduu hin beeka namoonni hin beekne sabaaf sablammii bira baay'ee baratanii moor kastamarri kennan amma jira. Hayaati yeroo ammaa magaalaa Buraayyuutti nyaata cukkoo kana qopheessuun bifa qulqullina isaa eeggatee fi haala ammayyaateen akkamiin akka gabaadila addunyaaf dhiyeessitu akkanaan dubbatti. Ordara fudhanneetiin haaluma ammayyaa ta'een hojjennee onlaayinii irraa ordara fudhannaa kaa fayyadamnu hunda naannoo addaatiif himna maaliif ani kan itti dhaladhee guddadhachi isa cukkoo yoo jedhu teestii san barbaadan soo teestii san akka beekaniif saniif jecha galteen isaa ta'u hunda achitti qophaa'ee dhufa ammayyaanillee akka deeman tuttuqa harkaallee hin qabu maashinaan hojjenna achi boodallee akka namaallee nyaataafillee mijatu. Akkasitti goonee nama qopheessina jechuudha. Hojii kana erga eegaltee waggaaf kan deemte yoo ta'u yeroo ammaa maamiloonni ishee biyya keessaa fi alaa haalaan dabalaa jiraachuu simte. Ofiisa tokko waliin hojjenna ni fudhatu eenyu irratti illee darbee irratti illee dhiyeessineef turre. Baay'een isaanii fiidbaakiin isaanii baay'ee bareedaa akka tureef jedhamee turame. Fiidbaakii keessaa kan natti tole dhugaa haga ammaa cukkoo miti kan nyaachaa turre kan naan jedhanii fi namoonni kun Oromoo hin taane cukkoo maqumaan beeku. Dhabdhamni isaa sirrii kan hedduu hin beekani. Cukkoon edaa kana lallaadaa Oromoo kana edaa kan jedhamtu jira. Fiidbaakiin jalaa argadhu immoo baay'ee natti tolaa fi na cimsee baay'ee jechuudha. Ammaa fi saboota biraa bira dhaqqabee siree aga